Jala qabaatiin abukaatonni fi haakimoonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo sirna galateeffannaa maatii irratti argaman. Obbo Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa abukaatotaa fi haakimoota argaman waliin mul'atanii jiran. Dr. Ililli Jamaal fi Obbo Kadir Bullo dabalate abukaatonni hidhamtoota khaanis sirna qophaa'e kanarratti kan argaman yeroo ta'u garuu gorsaa seeraati fi abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Abdul Jabbar Hussein kan osoo hidhamtootaaf falmanii magaalaa Adaamatti ajjeefaman of biraa dhabuu isaaniitiin baay'ee kan gaddan ta'u namoonni naannicharraa yaada laatan ibsaniiti jiru. Muummichi ministeera Somaaliyaa Muhammad Hassan Roble adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaaden galmee shororkeessaa keessaa haqaniiti jiru. Paartiin ONLF yeroo ammaa karaa nagayaatiin Itoophiyaa keessatti sochii irra jiru. Murtii kana gammachuun simatee jira. Badri Yusuf gabaasaa BBC qindeessee jira. Bara 2017 keessa ture bulchiinsi muummicha ministeera Somaaliyaa duraanii Hassan Ali Khairee adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaaden galmee shororkeessaa keessatti harramade. Manni maree ministeerota mootummaa federaalaa Somaaliyaa garuu walgahii taa'een ONLF galmee shororkeessaa keessaa haquu labse. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa muummicha ministeeraa duraanii Hassan Ali Khaireen durfamu bara 2017 dhaaba adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaaden mootummaa Itoophiyaatiin waliin ta'uudhaan galmee shororkeessaa keessa galche. Miseensi koree jiddu galeessaa ONLF Abdikariin Sheekh Muusee maqaa qalbii dhagaha jedhamuun beekamu Maqdishoo keessaa qabamee mootummaa Itoophiyaatti kenname. Yeroo ammaa qabsoo karaa nagayaatiin adeemsifamaa jiru keessaa hirmaannaa kan qabu Abdikariin garuu tarkaanfii mootummaan Somaaliyaa ONLF galmee shororkeessaa keessaa baasuu kana gammachuun simatu ibsanii jiru. Himanni ONLF irratti labsamee ture sunis yakka ummata Somaaliyaa hundarratti labsamee jiran Abdikariin garuu ONLF galmee shororkeessaa keessaa baafamuun na gammachiisee jira jiran. Qalbii dhagaa miseensa koree jiddu galeessaa fi gaafatamaa dhimma biyya keessaa ONLF ta'uun baroota hedduuf sadarkaa garaagaraa irratti dhaabicha keessatti hojjetanii jiru. Mootummaan Somaaliyaa nama Somaalee tokko qabee dabarsee mootummaa Itoophiyaatiif laatuun waan hin malle ture. Yakka guddaa fi seenan gaafachiisus jiran. Gama biraatiin dubbataan ONLF Obbo Abduqaadir Addaanii Hermoogee tarkaanfii mootummaan Somaaliyaa ONLF galmee shororkeessaa keessaa haquu paartiin kiyyaa fi ummanni Somaaliitis gammachuun simataa jiran. Murtiin kun kan yeroo dheeraaf eegaa turree jiran dubbataan ONLF Obbo Abduqaadir muummichi ministeera Somaaliyaa Muhammad Hassan Roble fi manni maree ministeerota isaatis haa galatooman kabaja seenaa keessatti ummata Somaaliirraa haqame deebisanii jiran. Amma duras mootummaa Soomaaliyaatiin Eertiraatti wal qunnamanii murtii kanarraa akka deebi'u gaafannee turree jiran garuu irraan deebine yeroo dheeraa eegaa turree jiran. Amma garuu tattaaffii muummichi ministeeraa Muhammad Hassan Roble fi kaabinoota isaatiin ONLF galmee shororkeessaa keessaa haqamee jira. Kun waan gammachiisaadha jiran qondaalli ONLF kun erga bara 2017 keessa Soomaaliyaan adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaaden shororkeessa jechuun himattee miidhaan nurra gahee hin jiru jiran. Sababni isaa nuti durumaanuu goolessitoota miti. Ummata haqaa fi bilisummaa isaa barbaadu ummata seenaa fi lafa mataa isaa qabu garuu waan qabu hundaa mulqamee gaanfa Afrikaa keessa jiraataa jiru hawaasni addunyaatis beekuu jiran dubbataan ONLF Hermoogeen erga bara 1970 kaasee biyyoota guddataniif hin guddatin 16 caalan keessa waajjira qabna dhaaba mirga ummata isaaf falmu ta'utti nu beekuu jiran. Mootummaa Itoophiyaa duraanuu nutis shororkeessatti beeknu ishiinis shororkeessaadhaan nuun jettuun ala erga Soomaaliyaan shororkeessa nuun jette addunyaan garuu gurratti hin qicanne kan shororkeessa jedhee nu himate hin jiru jiran. Labsii mootummaan Soomaaliyaa qabsoon ummataa sirrii miti jechuun shororkeessa nu himate nutis ni dinne ummanni Soomaaliitis ni didee jiran. Rakkoon nurra gahee hin jiru garuu Soomaaliyaan jiddugala Somaalii hundaati. Jiddugala bilisummaati, jiddugala tokkummaa Somaaliiti, mallattoo Somaaliiti. Kanaaf murtiin kun alaabaa Somaalee jalatti Maqdishorraa dabruun isaa seenaaf gaarii miti jennee mormaa turree jiran. Amma booda gara fuulduratti mootummaa Somaaliyaa waliin walitti dhihaatanii hariiroo fi dantaa ummattoota obboleeyyan irratti mari'atuuf akka jiranillee dubbataan ONLF Obbo Abduqaadir Addaanii Hermoogee BBC Afaan Somaaliitti himanii jiru.
Dubartiin miseensa paarlaamaa UK muslima ta'uu ishiitiif akka hojiirraa dhoorgamte himte. Dubartiin maqaan ishee Toorii Nuursaat Gaanii jedhamtu bara 2018 keessa ministeera geejjibaa taatee kan filatamte yeroo taatu bara 2020 keessa muslima waan hin ta'eef hojiirraa na dhoorgan jechuun mootummaa UK himattee jirti. Gaazexaan Sunday Times Toorii Nuursaat Gaanii hojiirraa dhoorkamuu ishiitiin wal qabatee yeroo ibsa gaafatu muslima ta'uun ishii sababa akka ta'e itti himamuu dubbattee jirti jechuun ibse. Hoogganaan paartii konzervaatiif Whip Mark Spencer adde Gaaniin waa'ee isaa akka dubbattu hime garuu wanni ishiin jettee dhugaa kan hin taane fi maqa balleessidha jechuun dubbate. Kanumaan wal qabatee ministeerri kaabinoota Nadiim Zahawii himannaan kun qoratamuu qabaa jee. Akka Sunday Times jeetti Gaaniin hojiirraa dhoorkamuu ishiitiif yeroo mariin taasifamu dubartiin muslimaa waahilloota kaan miira gaarii akka hin qabaanne gochaa jirti jedhameeti jette. Miseensi paarlaamaatuun dubbii tana itti cichitee yoo deemte nan dhiibama akkasumas maqaa gaariin hojii irratti qabu nan dhaba jeetii jette. Gaafa sanbataa Spencer namni isheen quba itti qabdu ana wanni ishiin jette kun guutumaan guututti sobaa fi maqa balleessidha jechuun himata Toorii Nuursaat Gaanii haalee jira. Ministeerri barnootaa ergaa fuula tiwutaraa isarratti barreesseen paartii konzervaatiif keessatti jibba islaamaa fi shanyummaa tokkolleef bakka hin qabnu waan ta'eef himanni kun sirnaan qoratame adda bahuu qaba jechuun ibsee jira. Yuukireen fi Raashiyaan naannoo Donbaas jedhamu irratti dhimma lafaatiin wal qabatee wal eeggachaa jiraachuun dhagahame. Raashiyaan waraana 100 daangaa Yuukireen irratti buusuun warra lixaa kan yaaddessee ta'us Raashiyaan ammoo Yuukireen irratti lola banuuf fedhii hin qabu jette. Ameerikaan yaaddoo lolli dhalachuu mala ji'uun imbaasii USA Yuukireen keessa jiru kanneen hojii akkaan barbaachisa irratti hin bobbaane biyyattii keessaa akka bahaniif hayyama kennitee jirti. Waajirri haajaa alaa USA maatii hojjettoota imbaasii dabalatee lammiileen Yuukireen jiran akka achi bahuuf of qopheessan dhaameeti jira. Waajirichi ibsa baaseen ajaja kana dabarsuun isaa Raashiyaan Yuukireen irratti tarkaanfii waraanaa guddaa fudhachuuf karoorsu himeeti jira. Ameerikaa fi michoonni ishii Raashiyaan lola banuuf fedhii qabdi jechuun kan himatan torbaanota muraasa lakkoofsisee jira. Haa ta'uu malee Raashiyaan himannaan kun dhugaa miti jechuun ibsiti. State Departmentiin USA muddamni waan jiruuf miidhaan lammiilee Ameerikaa irra gahuu mala waan ta'eef lammiileen ishii gara Yuukireen fi Raashiyaa akka hin imalle dhaamee jira. Qondaalli State Departmentii Ameerikaa Agency France Press dubbisee akka himetti imbaasiin isaanii banaa tahee kan turu ta'us yeroo kamittuu weerarri mudachuu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. Itti dabaluunis sa'aatii 24 dabran keessatti rakkoon addaa akka ibsa kana baafnuuf nu dirqisiisee jiraachuu baatullee of eeggannoowwan bakka rakkoon uumamtutti Ameerikaan lammiilee ishiitiif dursitee gootu keessaa ibsa baasuun kan jalqabaati jee. Weerarri shakkamu kun erga jalqabee lammiilee Ameerikaa saffisaan achi baasuun nu rakkisuu mala waan ta'eef dursinee akeekkachiifne jee qondaalli kun. Ministeerri haajaa alaa USA Anthony Blinken waan pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin wuxineeffatan hubachuu baatanis daangaa Yuukireen irratti humna ittisaa jiru jabeessuuf gargaarsa akka godhan beeksisee jira. Ameerikaan sanbata dabre loltoota michuu ishee Yuukireen kanneen daangarra jiraniif meeshaa waraanaa toonii 90 gumaachiteetiif jirti. Gareen Taalibaan erga Afgaanistaan harkatti galfattee biyyoota dhihaa waliin mari'atuu fi ja'ame. Taalibaan qondaaltota biyyoota lixaa waliin dhimmoota mirga namoomaa fi rakkoo namoomaa Afgaan irratti xiyyeeffatu irratti ni mari'ata. Yeroo ammaa lammiileen Afgaanistaan harki 95 nyaata gayaa hin qaban ja'a dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Lammiileen biyyattii harki 55 beela hamaaf saaxilamuu malan jechuun ibsee jira. Biyyattii keessatti hojii dhablummaa fi gatiin nyaataas akka malee ol ka'ee jira jaan. Gama biraatiin mormiin Taalibaan waliin mari'atamuu hin qabu jiru biyyoota Awurooppaa keessatti adeemsifamee jira. Dilbata kaleessaa kanas Taalibaan rogeeyyoota mirgoota namoomaa waliin dhimma hin ibsamin irratti wal arguun mari'atee jira. Taalibaan maallaqa biyyattii miliyoonatti shallagamu baankii Ameerikaa keessa jiru argatuuf gaaffii ni dhiyeessas jaame. Bakka bu'aan Taalibaan Shafiullah Azam sababa siyaasaaf jecha lammiileen Afgaanistaan dhiibamuu hin qaban
maallaqni nuuf gadhiifamuu qaba jechuun Agence France Pressitti himaniiti jiru. Erga Taalibaan mootummaa Ashraf Ghani taayitaarraa fonqolchee biyyoonni Taalibaaniif beekamtii hin laanne. Ministeerri dhimma alaa Norway Anniken Huitfeldt Taalibaan waliin wal arguun beekamtii kennuu yookiin seera qabeessa taasisuu miti jedhan. Lammiileen Afgaan Awurooppaa keessatti argaman marii Taalibaan waliin godhamu mormuuf hiriira bayanii jiru. Pirezidaantiin Afgaanistaan duraanii Ashraf Ghaniin hagayya 15 bara 2020 takka erga biyyarraa baqatanii Taalibaan ammoo masaraa mootummaa dhuunfatuun ni yaadatama. Oduu keenya kan xumuraatiin wal dorgommii waancaa Afrikaa 33ffaa Kaameruun itti geggeeffamaa jiruun biyyoota hafan 16 jidduutti taphoonni kuffisanii dabruu kaleessa galgala yoo jalqabu Burkina Faasoo fi Tuniziyaan morkattoota isaanii moo'uudhaan gara marsaa itti aanutti dabruu isaanii mirkaneessanii jiran. Shamsuu Bashirtuu babal'isa. Waltajjii waancaa Afrikaa guddicha Itoophiyaan xayyaara jalqabaatiin dheeyxee taphoota 3 taphattee 2 mo'amtee 1 qixa ba'uudhaan salphinaan daboolamtee gara Finfinnee xayyaaruma jalqabaatiin irraa galte biyyoonni 16 walitti hafuudhaan akka garbuuf heddaganitti wal shukkumaati jiru. Haaluma kanaan tapha kuffisanii dabruu kaleessa galgala Naayijeeriyaa fi Tuniisiyaa jidduutti adeemsifameen Tuniisiyaan Naayijeeriyaa taphataan tokko kaardii diimaadhaan irraa bahee nama 10 isii morkatu lafatti argattee dhukkee irra kaaftee goolii tokkoof duwwaan injifattee gara Abujaatti geggeessite. Taphataan Tuniisiyaa Yoosef Misaakni goolii galcheen taphattoota 10 morkachaa kan ture gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Naayijeeriyaa dorgommichaan ala ta'uuf dirqameeti jira. Naayijeeriyaan biyya waancaa Afrikaa kana ni mo'atti jedhamtee tilmaamni guddaan kennameef ta'us garuu kaleessa galgala Tuniisiyaan balaa itti buuftee waaroo salphinaa uffachiiftee waltajjii Afrikaa irraa dirqamaan gara Abujaatti geggeessite. Burkina Faasoo fi Gaaboon tokko walqixaa erga xumuraniin booda peenaalitiidhaan Burkina Faasoon injifattee gara nuusa xumuratti dabarte. Amma biyyoota 16 keessaa Tuniisiyaa fi Burkina Faasoo nuusa xumuraaf darbuu yoo mirkaneeffatan Naayijeeriyaa fi Gaaboon dorgommichaan ala ta'an. Naayijeeriyaan tapha ramaddii garee irratti taphoota 3 injifachuun biyya kophaa isii taphatta 3 injifattee marsaa itti aanu 16ffatti dabarte taatullee taphattoonni isii hedduun sababa koronaa vaayirasiin qabanii tapha irraa hirmaachuu dadhabaniif Tuniisiyaatti harka kennachuuf dirqamte. Taphataan Naayijeeriyaa Pirimeer Liigii Ingilizii fi kilaba Everton keessaa taphatu Aleeks Iwobiin kaardii diimaan dirree keessaa ba'uun Naayijeeriyaa gatii kafalchiiseeti jira. Burkina Faasoon Gaaboon peenaalitiidhaan 7-6 kan mo'atte yoo ta'u marsaa kuffisanii darbuu taphataniin kan injifatan Tuniisiyaa fi Burkina Faasoon tapha nuusa xumuraatiin waliin morkatu. Har'a Giinii fi Gaambiyaa akkasumas qopheessituun dorgommichaa Kaameruunii fi Komoros nuusa xumuraaf darbuuf waliin kan morkatan sagantaa bahee irraa baruun danda'ame. Kibxata Senegaalii fi Keeppi Verdeen Morokoo fi Maalaawii morkatan roobii ammoo Ivory Coast fi Masrii Maalii fi Ikwaatooriyaal Giiniin marsaa nuusa xumuraaf darbuu ni taphatama. Oduma ispoortii wal qabateen taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaandi torbee 23ffaa kaleessa taphatamaniin taphni cimaan jaallattoota kubbaa miilaatiin si'aayinaan eeggamaa ture tapha cimaa torban kanaa kan ta'e Stamford Bridge irratti Cheelsiin Tottenham Hotspur keessummaa see olaantummaa taphaa wajjin Cheelsiin gooliiwwan Hakim Ziyechii fi Thiago Silvaan galchaniin goolii 2-2 injifateeti jira. Tapha biraatiin ammoo isteediyeema Emirates irratti Burnley keessummeesse Arsenal goolii malee 2-2 ba'uudhaan tapha xumuruuf dirqame. Karaa London imaluudhaan kilaba Patrick Vieira leenjisu Crystal Palace kan morkate Liverpool goolii 3-1 mo'achuudhaan milkiin gara Anfielditti deebi'e. Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaa kanuma Anaarif Ahmadii